let's go. Mihaegan. Karatu najalabad. Karan wallal yokis kararran bade karatu najalabad. Jechu yobarbanne afaan ingilifaati maal jechuu dandeenya? Eenyutu yaaluu danda'a? Karaan najalabade. Karaan wallaali. Maybe bakka tokko faasoo deemaa jiruuti. Karaan yoonu jalaatii bade yookiis immoo karaa achi geessu yeroo wallaallu hiriyaa keenyaaf yookiis immoo nama bira deemaa jiru sanaaf bilbilee akkasidha sanadhaa kanaadha jechuun keenyaaf soo afaan ingilifaatiin akka kana jennee nama afaan haasofnu sanatti himachuu yoo barbaanne mee maal jennaa? Contrary. What could we say? Great. I'm going straight. I am going straight. I'm going straight. Jechuun karaatu najalaa badee. Karaan wallaale yookiis karaatu najalaa badee jechaa jirra jechuudha. Akka kana jechuun afaan ingilifaatiin I'm going straight jechuudha jechuudha. Good. Go straight jechuun baduu yookiis karaa wallaaluu jechuudha. Go straight jechuun baduu yookiis karaa wallaaluu jechuudha. So isa fayyadamneeti asitti kan nuyi I'm going straight jeen. So bifa kanaatiin go straight kana bakka nu barbaachisutti bifa kanaatiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf my brother went straight during the war. My brother went straight during the war. Jechuun osoo bashannanaa jiru yookiis gochaa jiruuti obboleessa koo jalaatii karaa badii. Karaatu jalaa bade yookiis karaa wallaale jechuu yoo barbaanne afaan ingiliffaan maal jennaa? Akka kana jennaa jechuudha. My brother went straight during the war. Jechuu dandeenyaa jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenyaa jechuudha afaan ingiliffaatiin. Interesting. I pity her. Nagaddisiiftii ani isheef nan gadda. Akka kana yeroo baay'ee jechoota akkasii ni fayyadamna. So yookiin inni nagaddisiisaas ta'uu danda'a. So I pity her jechuun gadduu keenya sana kan ibsu isheef nan gadda yookiin ishee nagaddisiifti yoo barbaanne I pity her. I pity her jechuun isheef nan gaddaa jechuudha. Isheef nan gaddaa jechuudha. I pity her because she lost her mother. 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 Haadha ishee waan abdeef, haati ishee waan jalaa boqotaniifiif baay'ee gaddaa fi nagaddisiifti. Isheen nagaddisiifti, haadha ishee waan abdeef nan gaddaa fi jechuu yoo barbaanne afaan ingiliffaatiin salphaadhumatti akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. She makes me feel pity for her. Nagaddisiifti. Isheef nan gaddaa I pity her enneerra isheen nagaddisiifti jechuudha. Barbaanne immoo she makes me feel pity for her.
She makes me feel pity for her. She makes me feel pity for her. Jechuu dandeenya. Akkan gadduu fi taasiftu tokkis immoo na gaddisiifti. Jeneraalii na gaddisiifti. Jechuu yoo barbaad can't I that? She makes me feel pity for her. She makes me feel pity for her. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Don't be greedy. Do not be greedy. Do not be greedy or don't be greedy. Don't be greedy. Do not be greedy. Sassataa hin ta'in, hin sassatiin. Maaf sassataa hin sassatiini. Jechuu yoo barbaan nama tokkootiin kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't be greedy. Don't be greedy. Sassataa hin ta'in yookiis do not be greedy. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't be greedy as such. Don't be greedy as such. Maaltu akkas akkati sassatu taa'e isaa akkasiin sassatiin yookiis akka kana sassataa hin ta'in arginee jechuudha. Fakkeenyaaf nama garmalee sassataa jiru yookiin gabaggabamaa jiru waan ta'e wayiirratti akka kana hin ta'in jechuu barbaan akkas sassataa hin ta'in jechuu barbaan don't be greedy as such. Don't be greedy as such. Do not be greedy as such. Jechuu dandeenya jechuudha. Don't be greedy as such. Do not be greedy as such. Jechuu dandeenya jechuudha. In the upcoming week. In the upcoming week. Now, of course, it is in the upcoming week. Eeyyeen torbee dhufu keessadha. Eeyyeen torbee dhufudha. Akka kana jechuu yoo barbaan in the upcoming week. In the upcoming week. Ka jedhu kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Good. I'll do it in the upcoming week. I'll do it in the upcoming week. I'll do it in the upcoming week. Torbee dhufu keessan dalaga yookiin torbee dhufu keessan hojjedha jechuu yoo barbaanne waan tokko immoo I'll do it in the upcoming week. I'll do it in the upcoming week. Torbee dhufu keessan dalaga jechuu yoo barbaanne kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. It will be done in the upcoming week. Don't worry. It will be done in the upcoming week. Don't worry. It will be done in the upcoming week. It will be done in the upcoming week. Yaadda inni torbee dhufu keessa ni xumurama. Yookiis torbee dhufu keessa kan xumura jechuu barbaan afaan Ingiliffaatiin don't worry. It will be done in the upcoming week. It will be done in the upcoming week. Jechuu ni dandeenya jechuudha. See you soon. See you soon. See you later. Kanaaf kan kana fakkaatanis yeroo baay'ee ni fayyadamu. Amma wal agarraa jechuu barbaan see you soon. See you soon. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Sorry. Yoommoo booddeedha ta'e immoo see you later. See you later. Jechuu dandeenya jechuudha. See you tomorrow. See you tomorrow. Bor wal agarraa yookiis bor arguu dandeenya. See you tomorrow. See you tomorrow. Good. Hello Bona. Karaatu si jalaa badee. Hello Bona. Karaatu si jalaa badee jechuu yoo barbaan jennee nama tokko afaan Ingiliffaan gaafachuu yoo barbaan maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Pour your answer in the comment section. In the comment section. Maaliif akka sassattaa? Maaliif akka kana sassataa taata yookiin maal akka sassatta jechuu barbaannes afaan Ingiliffaa maal akka jennu leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. See you again. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you.